Duna iyyaafachuu keefillee galatoome akkuma jalqaba seenteen mucaa walaloo dhiyeessitu sana nan barbaada jettee sooluuraa dubbattee seente ana ta'ullee barree turre dana ta'uu bartee galatooma ulfaadhaa siniin jedha galatoomi Asmaan Hussein illee sooluun illee yoo waa dubbattan deebisee immoo maal siniin jechaa jira argitanii faazariin koottaa dammanya ancooteen dhufeera cuukkoon dhufee jira agadaa shankooraan dhufee jira sukkaarri kanii fincaati abbaako maal kan fincaana naannoo keenya irraa oomishamee jira koottaa isiniin jechaa jira waan nyaatamu aan dhufee jira dammi dhufee jira koottaa nyaata isiniin jechaa jira gamuma kanaatiin inshallah koottaa sumaani isiniin jechuu barbaada galatuma galatarraa fi obboleetti keenya ulfaadhu ani dhugaan sinitti malaggeeffadha ani nama na caalu gaafa nargu baay'een gammada wallahi fakkeessuuf miti rabbii lubbuun koo harka isaa jirtu natti haa ta'u gaafa nama na caalu argu hedduu tokkoon gammada hedduu tokko natti tola hedduun gammada keessumaa immoo nama afaan dubbatu kana dubbatu yeroon arku baay'ee tokkoon gammada nama afaan dubbatu keessaa dubartiin jabaatti yeroo isheen as baatu baay'ee tokko baay'ee hedduu natti tola ani akkati jettu sana miti ustaazis miti namatu ustaazana jedha waa magaarii tokkoon jaalladha ani waa'ee namantii qofa wanni jedhu bakka waa badetti ani qeequu sin dhiisu waa jechuu sin dhiisu ani haalota akkasii faan qaba kana garbumatuna keessatti kalqee rabbiin irraati hin fuudhin isa kana namuma falmaa jiraatudha yoomiyyuu ammallee dabalee wantini sitti dubbadhu sitti dhaamu jabaadhu janaa bakka guddaa geessa barnoota keetti jabaadhu waan irra jirtu irratti kana qofa miti barnoota keetti jabaadhu isa kanas dhiiba barnootas dhiiba afaan oromootiin amma miidiyaa luka tokkoon dhaabaa jirta namni walalootiin amma kee ga'u miidiyaa kanarra hin agarre immoo onaatti miidiyaa tiktok jedhamtuuf wala facebook argaan jiran namoota akka keetti walaloo qofa miti walaloo barreessuu qofa miti sagalee natitti walaloo dubbistu bakka gaddaatti bakka bifa gaddaani matanitti akka tittibsitu ija qabaansi jedhe bakka gammachuutiin itti ibsanitti akka tittibsitu bakka eekamsuutti akkaataa atitti eekamtu ituu kanarratti immoo namni leenjii wayii siilaatu jiraateeti wanta guddaa wanta wanni tokko ta'a jedheeni as ba'a fakkeenya amma kana kolfee ture wanniin sooloon kolfee tureen illee kolfeen ture yeroo takka nama guddaatti dubbattee wanni jettu akka sanaatti akka raayyaa abbaa macaa tokkotti nama yaalma koo This network very dangerous. I swear to God. Oche. Nabirayida. No way. Walma kitte wala rabsana. Walma kitte jaarsi waggaa shantamas sallako damee marrabsam. Yeroo rabsam tolee galatooma. Ulfaadha. Nama tokkotu kana dura maanna jedhani. Mucukkoleen arrabsinaani tariitii nama arrabsitee sammuun kee tasgabbii argata ta'a. Adaraan malee nama biraamoon arrabsiini anaan tasgabbii argata yoo ta'e garuu itti fufi galatoome deeman irratti cufi. Namni sun keessaan boo'ee dhufee dhiifama na gaafate. Maal jechuu barbaadeni namoota nama arrabsaniif akka deebiin kennine. Keessumaa namni hawaasaaf waa hojjetu namni hawaasaaf ani kanan godhe jedhu arraba dhimma dhuunfaa kee namni si arrabsinaan deebii laati. Maaliif gaafa deebii kenniti jalqabde in xiqqaatta. Si xiqqeessa namni waan itti gootuti gatii dhaba. Kana gaa ammas akkuma wallaala koottidha kaniin kana dubbadde siifillee sooloo koo siifillee si keessa si akkuma kooti koshee ani sin caalataan jedha umriin illee si keessa jirti ijoollummaan takka jedhi yeroo isheettu hin jedhu itti mee yeroo viidiyoo kifaa gadhiistu si hundi keessanuu namoonni jalartan viidiyoo tokko yeroo hojjettanii yeroo 5 yeroo 10 dhaggeeffadha viidiyicha irra diddiibaa dhaggeeffadha sa dhugaan isinitti man viidiyoo tokko hojjechuuf daqiiqaa 20 na fudhata
daqiiqaa 20 yeroo 5 yeroo 6 irra deebi'ee dhaggeeffadha. Yoon akka carraa booda ni torkiin argadhu jedhee gadhiise yoon ofii koo deebi'ee dhaggeeffadhe wanti sun sirrii miti ta'e wallaahi nan kaase yeroo sana deebise. Maaliif nama 186 sababa viidiyoo kana balleessuu danda'a. Soolii atillee kanumadha. Itti gaafatamaa nama 116 namni kun yaada kee fedhee namni irra caalaan yaada kee kanatti isaa ta'e naan fooloo si godhe. Namni siin badu jira, namni siin tolu jira. Kanan jechuu barbaada simaan jabaadhu jechuufidha. Miidiyaa kanarra erga dhufteeti miidiyaa kanarratti wantoota gaggaarii namaa dabarsaa jirta. Waan gaariidha irratti jabaadhu, irratti hojjedhu, wantoota duduuba si deebisu hin jiru. Ati nama jabduudha. Isinis abbaan keessatis argattanis dhabdanis galatoomedha. Maaliif jennaan rakkoon itu galatoonfachuu barbaachise jedhe Kaamil Shamsuu. Rakkoon Oromoota Harargee Sumaalee irraa buqqisee suni galatoonfatamuu qaba. Rakkoo galatoonfatamuu qabudha. Rakkoo Oromoo waloomsee tokko godhedha. Rakkoon keessan kun intala keessan kana qotee baase achi sanaa baate kan isin hin jenne jechuudha. Waan akkasii kan isin keessa hin jirre isin keessaa fidee bakka kana dhaabee isiniinillee ittiin maqaa argattani. Isa kanaaf maal jechuu barbaaden gabaabumatti yeroon yaada koo gabaabsu. Rakkoon kaleessaa sun rakkoo galateeffatamuu qabudha. Galatoomi yaa rakkoo kaleessa akkas isaan gootee galatoomi rakkoo abbaan intala kanaa fi biqiltuu faarsaa kaffalanii galatoomi jedhanii rakkoo galatoonfachuu qabanidha. Takka ilmoon rakkattee guddatte ilmoo akka qabdudha. Ilmoo bakka qabdudha. Ilmoon garuu yeroo baay'ee quufa bashaddaqa keessatti guddatan yeroo baay'ee ilmoo gaariin taate dubbarraan parsantii 95. Ilmaanuma rakkattee beelotii bobaatee guddatteetu galma ga'a jechuu barbaadeen egaa. Haasaan dheeresse dhiifama godha jalqaba malee dhuma hin qabu kanko. Lakki haasaa gaarii haasute jechuun dhugaa tokko dubbachuuf yaada gaarii kaaste. Dhugaa namni mana jala jirtan kuni namni 240 wayin isinii himuu barbaada. Dhugaa tokko isinitti himuudhaaf kaleessa kaayinus faana waliin dubbataa turre baay'een keessa yoo argitanitu ta'e mana kootti nama xiqqoo nama 20-30 kan hin caalleeni wayin isinii hima. Mana tokko gaafa deemnu wal arrabsu as galagalii achi galagalii shaaworii galii qullaa dhaabadhu mataan dhaabadhu waliin jedhan. Bakka waan gaariin tokko jiru immoo otoo waan barbaade dhufe jabaadha nuti waliif jirra jechuun hin jiru. Dhugaan tokko isinii hima. Jalqaba gaafa wal jalqabu ishee miti kan barreessu jedhanii gadina galagalchanii footoo koo maxxansanii maal jedhan. Dhugaan isinii himuudhaaf gaafa sanallee jarri sun dhalatanii akka isaan lafarra turan hin beekan. Dhugaan isinii hima. Gaafa challenge dabarsu, gaafa rakkoo hedduu dabarsu, gaafa faadariin nafaan rakkatu, gaafa maatiin nafaan rakkatu, namni guyyaa sana jirtaa keenya yaadate hin jiru. Gaafa walaloo barreessee xiqqoo shamma ta'ee yaada gaarii ibsu jammaru, ishee miti nama biraa barreessachuu jammaran. Lakki akkanaa miti anumaa barreessa deetama itti fufee xiiqii keessa galee qophii dambalii jaalalaa OBN irratti faadariin kunoona bira jira. Dhugaan isinii hima. Gaafa qophii dambalii jaalalaa jalqaba irratti walaloo dhiyeessu keessa baatee waa'ee jaalalaa gubbaa irratti dubbachuu jalqabde raadiyoo irratti jedhee abbaan koo ana qofa miti kun abbaan na bira jira. Abbaan isa dhokadheetiin dabarse. Dhugaan isinii hima. Isa dhokadheetiin telegiraamiidhaan gaazexeessaa itti ergee isaan booddee gaafa gaazexeessaatti argu gaazexeessaan sun nu dabarse maal jedhaan immoo abbaan koo reediyoo waggeeffataa sattasan beeku nan ga'u jedhee waan yaadeefan waa'ee jaalalaa dabarse. Waa'ee maallee toon taane normaali calliseen dabarse malee jaalallee qabaaddeeti miti inni na bira jira. Akkanatti dabarse sabooddee abbaan koo maal jedha raadiyoo walaleeffamee dhumee gaafa jedhu biqiltuu waaqasaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Fincaarraa jettee gaafa isheen dabarsitu abbaan koo dhagaa. Qophii dambalii jaalalaati. Qophiin kun dambii dambalii jaalalaati. Abbaan koo maal beeka gaageessanii qabamte immoo qabamte. Qophii dambalii jaalalaati. Qophichi waa'ee sanarratti kan darbu akkamii warra jaalalaan miidhame, warra waa'ee harmee isaanii dabarsa, warra waa'ee haadha isaanii dabarsa, warra waan akkasii dabarsanidha kan dhiyeessu. Egaa abbaan koo maal jedha? Nuuni waa'ee jaalalaa dubbachuu miti suuqii xiqqoo qabna. Suuqii sanarratti waan qimamii waan saamnaan nagadamtu jirti. Akka tasaa kaardii bituu ufee dhiirri tokko nu bira dhaabateera taanaan abbaan koo tasa nutti feera taanaan
halkan guutuu jilbeeffannee halangaa fardaan reebamna kun bira jira abbaan kee halangaa fardaan ni beektan halangaa farditti reebamu aska qabannaan isaatu feerroodha kun isaa immoo gogaarraa hojjetame gogaan keenya nu qunca'ee dhiiga xibxib goona dhiigni nu keessaa gadi buute jechuudha maal faana dubbatta sababni isaas nuni rakkoo nuti keessa jiru beekta akkamitti akkan sin gargaara sin guddise beektu barbarree nagadee baakoorraa fidee barbarree nagadee dhadhaa yookaan immoo danda'ee illee dubbachuun danda'u amma danda'in ayyaala dhadhaa achi fidee aanno bakka jedhamu fidee ofiisaa akka dubartii gabaa keessa taa'ee dha'aa nagadee na gargaara na guddise saniif barbarree fidee dhadhaa akka dubartii gabaa keessa taa'ee zinjibilaaf shunkurtii saamnaaf shunkurtii wanna qimamii baadhee gabaa keessa taa'ee si barsiisa ati asi dhiira faana laggaxxaa jedhee tabbaan koo alangaa fardaan nu qaxaqqaxa dhugaan sinii malaageeffadha nama 177 jirtan saniif suuqii naganna taanaan akka nuti tilaalleet biraa gurra yoonni dhaabate illee baqanna maaliif alangaa sana yaan sodaan nakaa reebamuudhaaf argitanii saniidhaaf akkana guddanne gogguusaa waa'ee walaloo dubbatan maaf akkana goota jedhee na dheekkamee waa'ee walalootti kaase san booddee ana miti harmeen kiyya kanniisee ko jedhee waamama manatti ani qacoo jedhamee waamama qalloo waanan tureedhaa fi amma furdadhee jira galata rabbii qacoo jedhanna yaman asumaan immoo qacoo namoonni baay'een jecha qacaacaa jedhurraa dhufe qacaacaa jechuun jecha maaliif qacaacaa jedhurraa dhufe jedhaniiti kan isaan haasa'an jarri keenya farda keenya qofaa miti kan isheen waa hedduu hattee jirti qacaacaa jechi jedhu qacuu jechi jedhu jecha maqaa mukaati yookaan maqaa firee mukaati isis immoo maal jechuudha leenci duratti uumamaan leenci ni beektan baay'een keessan namoonni illee akkasumarratti beekee toon taane suurarraan beeka viidiyoorraan beeka leenci uumama isaatiin gara harka isaa kanatti ulfaata jechuun miilli isaa gara duubaa qallaadha gaafa dulluma jala gahuu duddi isaan caba yookaan dudda dadhaba jechuudha ulfaatinni gara harka isaatti jiru dudda leenca baachuu waan hin dandeenyeedhaaf ni caba jechuudha saniif maal godha leenci suni deemeetu muka baala qacuu jedhamtu sana nyaata yogguu nyaatu sana akka nuni maasaajii jennee dhidhiibsifannee yookaan dhidhiibduu waamne sana otoo hin taane dhidhiibduudha kan inni dhufu dhidhiibduuti nu godhan otoo hin taane baala sanarraati kan dhufe qacuu jechuun daawwaa leenci gaafa dudda dhukkubsatu nyaatu jechuudha hiika sumarraan sinii hima jechuudha saniif qacoo jechuun yuutuubiin koo qacoo tuubiidha maqaa maatiin kootti na waamanidha qacoo maaf jetteedhanii lolanatti kaasanii turanii sanumaaf ani hiikalaadha sumaan qacoo tuubii jedha maqaa yuutuubii koo deemtanii argachuu dandeessanii qacuu bakkoota garaa garaatti hiika garaa qaba hagadaa qinxissaa yookaan immoo hagadaa reefu waan hagadaa ta'edha kan bakkoota garaa garaatti immoo hagadaa jedhaniiti kan isaan hiikatti laatan jechuudha akkana qacoo jedhama manatti harmee kootiin maal jedha keessa baatee intalli odoon akkanatti dheekkamu gabbaatee akka waan jaalalli ishee qabee raadiyoorra gabbaatee waa'ee jaalalaan na odeessutti kaase miti jedhee guyyaan isaa qidaameedha qidaameerra darba qidaamee immoo gabaan naganna nuni qidaamee sana bixiirra kaasee haati konatti dubbattu abbaan konatti dubbatanii maal ta'an jedhee naara lakkaa galgala harmeen koo qacoo kootu naan jette maalidhanna qophii jambalii jaalalatti raadiyoo irratti maal dabarsite naan jette namni baay'een keessan ni beektan qophii jambalii jaalalaa OBN irratti darbu jechuudha ituu koonoo kan akkanan jenne waa'ee haadhaa ture kanan dabarse haadha koo kan akkanadha anoo yaalii dhumaaf jedheeni miidiyaatti dhiyaadhaa jedheetiin amma kana dabarsennaan itti himteen faazaritti maaliif akkana godhu jetta dandeettii ishee fayyadamtu itti harmeen koo gaafattu hubachiistu akkasii hubachuu jalqabe bara 2012 barnoota kiyya xumure bara 2013 gaafan gara Finfinneetti dhufu. Hello. Cimaa dhufu. Sababiin ani kana kaasee fi namni waan baay'ee siin jechuu danda'a. Maal jedha. Ani har'aa miti dura sogguun xiqqoo ta'ee jiru yogguu ishee miti kan barreessu jedhanii. Narra kaa'anii waan turan nam tokkotti hin dubbanne akka isaan dhalatanii lafarra jiran hin beeku jechuudha. Dhugaa tokkos ni himuudhaaf namni gaafa qubaa kee mana fincaanii seentuudhaaf gaafa nama 2-3 taanii mana fincaanii seentan hamma akka ulfaatu yaada nama 2-3 taatanii seentan manuma. Namni na dhagahaa bobba'uuf illee ni saalfattan maaliif namni na dhagaattanii waan sodaattaniif jechuudha. Akkanatti hin jiraadhaan konfiidensiin kiyya guutuudha. Oon jiraadha hin jiraadha oon jiraadhu baadhee hin hafaadha. Addunyaa kanarratti akka jiraadha lama jiraadhu jechuudha. Hamma jiraadhutti immoo waan seenaa Oromoo qabu tokko jedhee darba. Akka isaan dhalatanii lafarra jiran hin yaadadhu jechuudha. Ani hagan danda'e waan gaarii hojjechuudha. Inni lammaffaan immoo haasaasnitti dheeressuu caalaa waan an dubbadhu tokko qaamni gara TikTokii kanaa dhufu. My God. Mama tokko hin jenne.